serverii irratti IP address assign gochuudhaafi assign IP address on server, then right click on network, then property, then manage network connection, then right click on local area network, then property, then disable internet protocol version 6. First of all, you have to disable internet protocol version 6. Then click on internet protocol version 4. Then property. Here property jenna jechuudha. Achi booda the property jenna use the following IP address. Use the following IP address. Saboda IP address type goona jechuudha. Kuno asitti use the following IP address jenne IP address type goona. Fakkeenyaaf 992.168 let digdama then kudhan ajennu digdami meeqa sa jennu 50 sa jennu kudhan let kudhan then subnet max irratti calluma jenne click goona. Kuno subnet max kana irratti iddo kana irratti calluma jenne click goona. Default gate ibne adabarru preferred DNS server kan jedhu kanuma server barreessa akkana dafee join godhu 992.168 meeqadha digdama then kudhan, don't forget kudhan isa booda alternative DNS server kan jedhu lakkoofsa last digit kan IP address ol kaafneetu waan barbaanne hagu yoo COC dha ta'e given dha ta'e immoo given sana barreessina jechuudha. 968 digdama fakkeenyaaf let 60 haa jedhu rakkinan qabu 60 then okay jedha then as dhufeen close jedha. IP address assign godhee fixeera jechuudha. IP address assign godhee fixeera. Sabooda iddootti kana dhufee ishii kana close irraa godhee addana jalaati kuno as jalaati warra kana hunda custom nan godha. This is what sharing and discovery kana customing godha jechuudha. Sharing and discovery kana network discovery onii ta'uu qaba. Kuno asii ishee kana irratti click godhee isa booda as kuno iddoo kana dhufee on jedha. Then achi dhaqee apply jedha jechuudha. Apply then yes jedhan yeroo baay'ee waan ta'eef yes haa jennu. Then file sharing iddoo kana file sharing ishee jettu kana as dhufee lammaffaarra customing godha. Then file sharing on godha. Then apply jedha. Kuno apply kan jettu kuno dana jirti yes jedha. Then asiti printer public sharing in amma ofida customing godha jechuudha. Custom then asiti public shenjettu kun argaa jirtu sila ofii turte amma deebisee maalan godha onii godha jechuudha. Onii keessatti click then achi dhaqee apply godha jechuudha. Apply godha asiti apply gochuu barbaadan anjira yes apply gochuun barbaadan jira. Yes apply gochuun barbaadan jira. Printerin password protected customing godha yoon barbaade off godha jechuudha. Password protected off agoon off godha jechuudha. Password protected off godha. Isa booda network jala kan naafe maalidha addana dhufee Windows firewall click irratti godha. As dhufee Windows firewall off or on jedha click irratti godha. Amma akkasinitti argamaa jiru onidha. Onii ta'uu qabu waan ta'eef offii ta'uu qaba waan ta'eef off kan jettu irrattan click godha. Isa booda apply okay jedhee ba'a jechuudha. Kanaafi serverii irratti IP address assign gochuun steppiinsaa kanadha jechuudha. Kana sirriitti dhaggeeffadhaatii ilaalaatii irra deebi'aa shaakalaa.